Duraan dursee hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana Faasikaa bara 2017 nagaan isin gahe. Ayyaanni Faasikaa bara 2017 kan gammachuu, kan jaalalaa fi kan nageenya akkasiniif ta'u hawwaa qophii addaa ayyaana Faasikaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophii addaa ayyaana Faasikaatiin keessummaa addaa tokko qabna. Keessummaan keenyas abbaa qabeenya hoteela GGT obbo Gammachuu Gonfaa wajjin. Obbo Gammachuu Gonfaa wajjin muuxannoo fi mudannoo isaanii akkasumas bu'aa bayii kam keessa darbanii as akka gaan sabeeffachuudhaan turtii waliin goona. Hamma xumura qophii keenyatti nu duukaa tura kan jedhu mari'achiisaan qophichaa Anasiisaa Isheetuu qophicha qaqqajeelchuudhaan Alamuu Hirphaa waraabbii kaameraatiin Oliifan Tasfaayeen waliin turtii taasisaa. Ammas ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Obbo Gammachuu baga ayyaana Faasikaa bara 2017 maatii keetii fi akkasumas manaajimentii hoteelichaa wajjin isiniin ga'e jechuun barbaada. Meeqa obbo Gammeeqa kabajaati kan jirru ayyaana Faasikaa bara 2017ti. Ayyaana kana yoo kabajnu wantoota adda addaa muuxannoo isin qabdan akkasumas mudannoo isin qunnamee fi ayyaanni kun immoo maal akka ta'e irratti kan waliin turtii taasifnu. Mee ayyaana Faasikaa hojjennu maalinni? Ayyaanni isiniif maalinni? Ayyaanni Faasikaa kanuma hundaati. Faasikaan kan gooftaan keenya itti nuuf jecha wannoo jedhee yaadannoo isaati. Faasikaan anaaf gizee hunda wannoo baay'ees qabu ayyaana gaariidhaan jedha. Mee yeroo ijoollummaa Faasikaa kan akkamitti yaadattame? Yeroo ijoollummaa nu baadiyyaatti kan guddanne maalitti yaadadhaa? Ayyaana Faasikaati irratti yeroo baay'ee kan inni sirriitti yaadadhu kan sa'aatii 9tti kaanetti marqaatu jira, wanni hunduu handaanqootu jira. Isa wanni tokko tokko abzaanyaan handaanqoorrallee nu baadiyyaatti kan baranne marquma. Aduu san baay'ee tokko nan gammada beektaa maaliif haga nukaasanitti bakka haga nukaasanitti maatiin ka'eetoo kotee irra godheetoo yoo isaan olii gadi ta'an bakka nan dhaggeeffadhaa. Achumaan bakka hin jiru abbootiin keenya abbaan keenya bakka nu kaasuu hin qophaa'a hin nyaannaa isaanii yaadadha baadiyyaatti. Rafteetoo marqaan kun jala tareen beeku Gammee? Hin yaadadhu garuu waan na jala tare hin yaadadhu akkasitti na jala darbee hin beeku garuu yaadannoon guddaan qabu isa baadiyyaatti bakka inni na jalaan badu waa'ee qalmaa odoon ta'in waa'uma marqaa san yaadadha. Yeroo ammaa kana keessattuu gama industirii hoteelatti bobbaatee hojii hojjechaa jirta. Ka'umsa hoteela kanaatiif kasii ta'e hojiin jalqabaa maal ture? Achirraa isaa dhufu mee Gammee? Waan bu'aacee baay'ee keessa darbeetan gara sadarkaa kana wannootti dhufe biizinesii hoteelatiin ala biizinesii biraan hojjechaa ture. Kan akka garbuu hojjechuu, garbuu adda addaa binnee to'ii warshoota gurguddaadhaa dhiyeechuu fi warshaarran ture. Biizinesii kanarra erga dhufe yeroo dhiyoodha. Garuu waan hundaa hojjechuu waan hin danda'uuf, waan hundaanuu milkaa'uu waan hin danda'uuf hoteela kanas bitee to'ii gara biizinesii kanaa galee jira jechuudha. Tarii tokko hojii kana yoo hojjettu adda keetiitii miti. Mee wantoota kana bantee hojjechuun kee kun namootaaf carraan hojii inni uume hoo namoota agamiitiif carraa hojii uumeetti kan hojjetaatii jiru? Boqojjumarraa ka'ee yeroo duraa nama 4 nama 5 nama 10tu nu gargaaraa ture. Achirraan kaanee hin dhufne Adama kanatti erga galee immoo warshaan daakuun ijjate achi keessas namoota baay'eedhaaf carraa hojii hin banne. Hoteelli kunis hin baname. Hoteelli kunis erga hojii calqabee namoota gara 80tiif carraa hojii uume walitti qabaadhaan yoo xinnaate nama 200 oltu fayyadamaadha jechuudha biratti yookiin immoo carraan hojii namni uumameef nama 200 ol hin ta'a jechuudha. Tole obbo Gammee Gammeen eessatti dhalatee eessatti guddate? Dhaloonni kiyya baadiyyaadha shirkaa. Warri kiyya qotee bulaadha. Haati kiyyas abbaan kiyyas nama achiin ka'ee to'ii gara magaalaa Boqojjiititti dhufe. Gara magaalaa Boqojjiititti dhufee achirraan ka'ee immoo gara biraatittiin baradhee jechuudha kiyya tokko biratti baradhee tan
achirraa gara mana ministeerii deeme jechuudha. Meeqa yeroo tu shirkatti turtanitti gara atileetii kanatti hoo yaaltanii turtanii fiigicha kana akkam mee shaakalli hin jiru? Akkuma beekamu atileetonni baay'een Arsiirraa maddanii kuni beekamaadha. Homaa kun addunyaanis beeku. Magaalaan Boqojjii immoo gahee guddaa qabdi kanaafi Xurunesh fa'aa Qananiisaan Faantammaa yeroo shaakalu gisee hundaayyuu isaan nu biratti wannoo jechaa turanii namni hunduu hin kaata. Boqojjii irratti namni ganama hoo kaate hundumatu kaata. Maali tokko tokko jalatti waan arguuf jechuudha. Sirriitti Boqojjiin akka addunyaatti illee beekamti. Anis immoo baay'een itti wannoo jedha Boqojjii. Hin kaanna nusi hin kaanna. Ani gara magaalaa biraa wannan deemeef itti fufne gara magaalaa biraa wannan deemeef jechuudha. Tole kaa mee isin turtiin keessan immoo iyyuu gara militarii kanaatti illee haalli itti imaltanii achittis gahee keessan baatan jira. Mee akkamitti gara militarii kana akka seentan muudannoon gama sanaan jiru hoo maal nu qooddu mee obbo Gammee? Bara 1979 Asallaan ture, barmoota irran ture. Wanni si garramu militarii akkatti itti seene hiriyoonni keenya ijoollee ganda tokko keessa jirru Asallaatti baranna mana barumsaa tokkotti baranna turreeyyuu isaan yoo militarii warri malammalu warri ayyeeroollee diyan jedhamu kafana isaanii uffatanii nuyi gara mana barnootaa oduma deemnu achitti argine bakka iseen jennee nama furmu nama 5 taane to achiin wanno jennee to gara militarii deemne jechuudha 79 achirraa gara militarii tan deeme 79. Turtii militarii keessatti gaggeessitan keessatti mee keessattuu gama leenjii gama ga'umsa ofii gonfachuutiin ol qabatee muudannoon addaa immoo toora sanitti isin qunname yoo jiraate. Manni militarii gaafa dura dabtara lafa goone deemnu waanuma salphaa wayiitu nutti fakkaate garuu gaafa achi geenyu chaalenjii guddaadha. Komaandoo ji'a 6 barannee booda immoo utaalchaaf immoo gara Bishooftuu dhufne Bishooftuu ji'a 3 turree ji'a 9 ta'a. Ji'a 9 keessa immoo ji'a 2 tokko koorsii ho'i fudhannee oduma turru yeroo dargiisanii liyyuu ispeeshaalii komaandoo barsiifachuudhaaf mootummaan yeroo sanii Ispaartaan jedhamu አንድ 81 jenna gisee sanii Ispaartaa sana akka barannu gara Xollaayitti deemne isallee waggaa tokko barannee mana militarii keessatti militarii barachuudhaaf waggaa 2 ture jechuudha. Waggaa 2 na fixe jechuudha. Tole kaa hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service hordofaa jirtan kan guyyaa ammaa kan argamnu hoteela GGT'tti. Hoteelli GGT kutaa magaalaa Luguu aanaa Barreechaa keessatti handhuura magaalaatti kan argamu. Achirraa kaa waraabbii keenya taasisneetu kan isin biraan gaati jirru. Ayyaana Faasikaa bara 2017 sababeeffachuudhaan sagantaa kana qopheessineetu kan isin biraan gaati jirru. Hoteelli GGT keessattuu gama industirii hoteelatiin tajaajiloota siree, tajaajila baariif reestooraantii akkasumas immoo iddoo paarkii fi kanaaf kana fakkaatan kennuudhaan tajaajila isaati kan kennaa jiru. Nutis isa kana nyaata fi dhugaatii akkasumas immoo wantoota adda addaa dhandhamachaati kan obbo Gammee wajjin turtii taasisaa jirru. Meeqa amma gara Gammeetti isin adeemsuuti. Obbo Gammee gama hoteelaa kanaatiin yoo dhufnu hoteelli GGT kun tajaajila akkamiiti kan kennaati jiru? Keessattuu immoo hoteelli kun addatti wanti ittiin biraand ta'eetoo bahe maal jechuu dandeenya? Mee kana osoo nuti hixanii. Akkuma beekamu yeroo gabaabatti gara hojii seene garuu yeroo gabaabatti gaafa gara hojii seenu maanaajmentii cimaadhaan sirriitti kan hojii keessa galee baay'ee irratti hojjetame. Kanaafuu hoteelli keenya ammaan kanatti sirriitti warri nu biratti fayyadaman warri wannoo keenya ta'an sirriitti beeku. Hoteelli keenya sirriitti sadarkaa isaa ta'an eeggateen waan hundaayyuu sarviisii adda addaa kenna. Maanaajmentii cimaa qaba. Wanna hundaanuu iddoo gaarii qaba. Waan hundaanuu hoteelli keenya gaariidha. Baay'ee
Me tajaajila maal fa'aa kennaa jira? Tajaajiloota inni kennu san nuti tuqaa. Tajaajilli nu kenninu baariif reesturaantiin hin jira. Iddoo bashannanaa addaa ta'e iddoo bunaa hin qabna. Galma gurguddaa qabna. Isa keessatti walgahii adda addaa hin goosifna. Siree 45 qabna. Sireen keenya sirriitti baay'ee jaalatamaadha. Kanudha qulqulluudha. Warri argan ragaa nuu ta'u. Kanaafuu keechummaan keenya immoo tanaan dura namni gizee tokko bichaa dhufee hafee hin jiru hoteela Jijiitiitti. Gizee baay'ee nutti deddeebi'u. Kanaafuu sarviisii ammayyaa, sarviisii gaarii kennaa jira jechuudha hoteelli Jijiiti. Hoteelli Jijiiti akkanan turre. Maallaqa baay'ee itti baafnee kuni beekamaadha. Maaliif warri hoteela kana tanaan dura beeku silaasitti waan biraati ijaartamu waan jedhanitti geenye baay'ee fooyya'insa maallaqa guddaatti baafneet hoteelli sadarkaa isaan eeggate akka ta'u waan goone waan baay'ee sirreessinee jira. Tokko tokkoon haaromsinee jira. Sarara hojjetaa nama 10tu jira ture. Amma gara nama 80 jira. Kanaafuu baay'ee fooyya'ee jechuudha. Tole obbo Gammikaa kan kabajaa jirru ayyaana Faasikaa bara 2017ti. Ayyaana yoo kabajnu nyaata dhugaatiitu jira. Nyaata keessa nyaanni aadaa moo jira? Gammee nyaata aadaa Oromoo keessaa nyaata kam dinqisiifattaati? Qinceen jaaladha beektaa? Qincee. Faasikaa qinceen waliin deemu gammee. Ani wannan jaaladhu gaa. Qincee bakka qincee fi aannan wajjin qincee kiyya bakka aannan isa argadhee innaan bakka homaan kuufurraa illee waliin jiru. Isan jaaladha. Abbaa warraa tokko dura naati warraa cimtuu takka jirti jedhama. Mee haadha warraati gaheen ishiin gama kanaa siif baatu. Akkasumas immoo nyaata aadaa yeroo ayyaanaa kana haati warraa kee nyaata aadaa akkamii si qopheessiti? Nyaanni ati ishiidhaaf dinqisiifattu nyaata akkamiiti gamme? Haati ijoollee xiyyaa nama wajjin jirti. Ishiin wanna hojjettu keechaa indaanqoo hin hojjetti. Indaanqoon ishiin hojjettu baay'ee gaariidha. Waan baay'eedhaan si gargaaru. Yaadan si gargaarti. Waan dakaa kaanii waan wajjin hin dhufneefu. Wanna guddaa qabdi. Gahee guddaa qabdi. Tole gammee kaati hojii kee maddiitti tariitu gama atileetiksiitiinis federeeshinii kubbaa saaphanaatillee taateetu haalli itti hoogganaatti jirtu jira. Akkasumas immoo kilabicha sanis haalli itti deeggartuu fi taphoota adda addaa geggeessuudhaanis immoo haalli itti injifattanii itti badhaafamtanis jira. Mee icciitii wanta sanaa maalinni? Gammeetu gama kubbaa kanaan silaa mee jalqabeetan isettee gama saniin milkoofne carraan hojii keetii kan biraatis ta'u tariitu immoo jaalalli ispoortiidhaaf ati qabdu ammas waan namatti agarsiisutu jira kana waan ta'eef mee icciitii wanta sanaa maalinni? Atileetiksii irraa illee hoo kaane yaa'u atileetiksiinis ispoortiidha. Suni sammuu keenya keessa jira. Daa'imummaa irraa kaasee to'ee erga immoo asitti dhufnee waan biraa hojii addaa keessa gallee honnoo jennee immoo garee ispoortii garee fayyaa qabna. Garee fayyaa hin qabna gara nama 80 ta'u. Isaafillee boordiidhaani yeroo hunda shaakala goona. Ispoortii baay'een jaaladha. Maaliif ispoortiin barbaachisaa waan ta'eef. Kanaafuu hundoom astuu baay'ee galateeffannaa. Astuun baay'ee tokko deeggarsa nu godhee iddoo itti wannoo goonu nu kennu torbanitti gizee 3 gizee 4 astuu keessatti shaakala hin goona. Gareen keenya kan fayyaatillee waancaa gara 3-4 fudhannee jirra. Achumarraan han ka'e immoo ajettaanseetoo anis immoo garee hoteela Jijiitiitiin garee kubbaa saaphanaa ijoollee gahee tokko ooluu waan irra jiruuf ijoollee walitti qabee ijoolleen tun akka shaakaltu godhee warra asalxaanyillee fidee fi waan hundaa hoteela kana teechisee taphannee akka Adaamaatitti waancaa keenya fudhannee achirraan han ka'ee deeggarsa gochuun waan narra jiruuf akka Oromiyaatitti waan barbaachisaa ta'u deeggarsa nan godhee ijoolleen tunis akka immoo kilabii adda addaa keessatti ijoolleen 2-3 galteerti. Anis immoo akka nama Oromoo tokkootitti gahee tokko ooluun kanuma waan ta'eef achirraan han ka'e amma ani ittaanaa akka Oromiyaatitti ittaanaa
kubbaa saaphanaa itti aanaadha jechuudha. Isarrattis immoo deeggarsa adda addaa gochaa jirra, galii walitti guuraa jirra. Isarrattis gahee kiyya immoo hojjechaa jira jechuudha. Ani yaa'u ispoonsara adda addaa barbaadee odoo hin ta'in galman ofirraa qabu waanuma arga dhurraa'ini walitti qabee to'i hoteela teechisee asuma teechisee hoteela nyaachisee waan adda addaa durgoo adda addaa kennee fi asalxaanyiidhaafis hundaafuu kaffalee ijoolleen tun akka mul'attee too gara biraatitti deemtee too of fayyeessitu. Kana ogoon faayidaa tokko iyyuu isaanitti fayyadamuu odoo hin ta'in ijoolleen tun bilisumaan deemanii bakka barbaadanitti akka honnoo jedhan akkasitti yaa'u qarqaasuma gochuufani hoteela asmaanis gaheen ispoortii hagan jaaladhuuf ispoortiidhaaf illee waan tokko gochuudhaaf isuma keessa immoo namootan qarqaarus waan jiraniif ijoollee mul'achuu hin dandeenye ijoollee odoo onnoo qabdu fuulduratti bahuu hin dandeenye ijoollee san immoo baafnee akka gara biraatitti caangoona jechuudha. Nuyi bulchiinsa Adaamaa yaa'u kilabiin keenyas hin jira. Nuti Adaamaadha akka Adaamatittuu sila Adaamaa waamsifna. Walumaas keessa jiru Adaamaa waan waamsifnuufu deeggarsa danda'ameen wanni nu deeggaranuu jiraate nu deeggaranii nus garuu dhadhee gaafannee kana jennee onnoo hin jenne amma achi garuu itti deemnee wanni isaan nu deeggaranuu jiraate gaafannee wajjin hin cimsinee hin hojjenne dheeyyaadha. Tole kaamee itti aansite wanti ani si gaafachuu barbaadu maalinni wanti nuti kabajaa jirru ayyaana Faasikaa bara 2017 sababeeffachuudhaan kan waliin turtii taasisaa jirru. Yeroo ayyaana kana maalinni kan qabu kan hin qabneef waan qaburraa qoodee ayyaana kana waliin kabajee waliin nyaatee waliin dhugee waliin bashannaneeti kan dabarsu. Kanaafuu mee warri qabu warroota hin qabne kana cinaa akka dhaabbatan maal gorsitu? Maaltu isaan irraa eegameettu? Maallaqa gaafa argattu Rabbillee asii kennee Wifillee fayyadamtee namaaf illee akka ittiin qarqaartudha. Namni qarqaaru namni namaaf kennu waan facaasisan waan argatuuf gara amantaatitti waan deemnu ta'e kuni amantaa hundarrattuu kennuun yookiin facaasuun waan facaasan sana hammachuu waan ta'eefu ani akka kootitti akkasiin godhan jiru. Wannan godhu nan godhaa kanammoo namni beeku sunuma beeka gammachuun maal godhaan jedhamu sun hin beekama. Kanaafuu namoota biraatiif gizee ayyaanaatillee haa ta'u ayyaana dhanallee haa ta'u yeroo hunda waan qabaniin namarratti hojjechuun nama godhuun nama hin qabne qarqaaruun waan facaafatan sana akkuma jedhe sanitti bu'aatti argatu malee homaa badiisa wayituu hin qabu. Waanuma ayyaana irratti illee ta'e ayyaanaan alallee ta'e namni ani itti amanuwani namni wal qarqaaruutu irra jira wal deeggaruutu irra jedhee tan amana. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ka ayyaana Faasikaa bara 2017 sababeeffachuudhaan ka hoteela Jijjiititti abbaa qabeenyaa hoteelichaa obbo Gammachuu Gonfaa wajjin ka muuxannoo isaan qaban qoqqonnee gaafannee isin biraan gaati jiru. Isinis ka irraa akka hubattanis abdii qabna. Ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Qophicha kan isin biraan gaati jiru anaasisa isheetu. Qophicha immoo qaqqajeelchuudhaan Alamuu Hirbaa waraabbii kaameraatiin Oliifan Tasfaayeetis nu waliin turtii gochaatti jira. Ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Mee obbo Gammee yeroo ayyaana Faasikaa mee muudannoon addaa ati qabdu ayyaana Faasikaatiin ol qabatee sammuu keetitti wanti dhufu yoo jiraate? Ayyaana irratti wanni addaa wanni akkasitti amma yaadadhee too naqunna wannoo na jedhee wanni silaa nu bashannansiisu homtuu yaadadhu wanni yaadadhu homtuu jiru. Obbo Gammee ati yeroo ammaa kana bu'aa bahii hedduu keessa dabartee industirii hoteelaa kanattis dhuftee milkaa'ina guddaa akkasumas immoo abbaa qabeenyaatii fi gama investimentii adda addaatti nama ceedha. Keessattuu dargaggeessi yeroo tokko hojiin hin jiru jedhanii warreen harka maratanii ta'aniif Gammeen immoo of kennanii hojjetan hojiin jira. Hojjechuudhaaf of kennachuudha waan jedhu onnee wayiitu keessaa mul'ata waan ta'eef mee milkaa'inni yookaan immoo iccitiin milkaa'ina hojii keessanii maalinni dargaggootaaf ergaa maal dhaamtu? Sammuu kiyyarraa hin ka'e dura sammuu kiyyan of amansiisee gaafa sammuun kee amanee kanan hojjedhaa kanan godhaa bakka kanan ga'a jettee gaafa yaadde
bakka san ga'uudhaaf wanni si daangessu tokkoyyuu hin jiru. Saniin ala duwwaarra illee ka'uu dandeecha. Maaliif duwwaadha. Waanuma duwwaa amma namni baay'een yeroo ammaa bakka ittiin ka'u wayii barbaada. Kanarraa hin ka'a jedha yookiin immoo bakka ofii of godheet bakka sani of godhee raawwateet bakka sani jedha akkasii miti. Dura sammuu kee amansiisuudha. Duwwaarra illee ta'u ka'uudha. Cimtee hojjechuudha. Sammuu kee amansiiftee cimtee hojjechuudha. San keessa chaalenjiin adda addaa sitti dhufuu hin danda'a. Isallee rakkinni koo maali jettee chaalenjii sitti dhufu san maaliif bakka maaltu na jalaa hir'ate maal ta'ee tan bakkee kana jettee isallee ilaaltee kufaa ka'a chaalenjii qaba. Maaliif hojjettee bichaa fi oduu hin ta'in waan si qunnamu san hundaayyuu isa keessaa baatee cimtee yoo hojjette hojiin hin jira. Hojiin baay'eetu jira. Hojiin biyya keenya hin tuqamne iyyuu namni dura of amansiisuudha. Sammuu fi of amansiisuudha. Saniin booda cimtee hojjechuudha. Cimtee hojjechee jennaan ammaani kan dakaa hin ka'e duwwaarraa hin ka'e homaa hin qabu. Namni tokko kana naan kennine waan takkitti qarshii 500 irraa ka'ee tan bakka amma ga'e kana ga'e. Kanaafuu namni hojjete yoo of amansiise bakka barbaade san ga'uu hin danda'a jedhee yaada. Tole obbo Gammee turtii waliin taasifne gara xumuraatti kan jirrume xumura irratti ayyaana Faasikaa bara 2017 kana sabeeffachuudhaan hordoftoota amantichaatiif ergaa baga isiniin ga'e dabarfachuu hin dandeessu. Uummata Itoophiyaa maraafuu baga ayyaana 2017 hiikkaa kanaan isiniin ga'e ayyaana gaarii isinii haa ta'u jedha. Tole hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service hordofaatii turtan qophii addaa ayyaanatiin hoteela GGT'tti abbaa qabeenyaa hoteelichaa obbo Gammachuu Gonfaa wajjin ayyaana Faasikaa bara 2017 sababeeffachuudhaan isin biraan gaati turre kanumaan xumurameeti jira. Qophicha wajjin Anasiisaa Isheetu qophicha immoo qaqqajeelchuudhaan Alamuu Hirphaa waraabbii kaameraatiin Oliifan Tasfaayee nu waliin turtii taasiseeti jira. Irra deebi'uudhaan ayyaanni kun ayyaana gammachuu, ayyaana jaalalaa fi ayyaana tokkummaa akka isiniif ta'u hawwaa qophiilee ayyaana Faasikaa bara 2017 waliin turtii gaarii qabaadha.